Shamaa akkam jirtu kun Grade 10 History Unit 3 jechuudha. Guyyaadhaa kan wajjin ilaallu Grade 10 History Unit sadaffaa The Ethiopian Empire from 1906 to 1935 kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Empire Itoophiyaa bara 19 irraa eegalee hanga 1935tti jiru maal fakkaata kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Unity lammaffaa keessatti akkuma wajjin ilaallee turre the formation of modern Ethiopian empire completed during the reign of Minilik II in 1900 kan jedhu ilaallee turre jechuudha. Itoophiyaan modernitaate kan itti uumamte yeroo Tewoodiroos lammaffaarraa eegaluudhaan kan itti xumurame immoo yeroo bulchiinsa Minilik lammaffaatti ta'uu isaa Unity lammaffaa keessatti ilaallee turre jechuudha. Kanaaf Empire Itoophiyaa uumamte kun immoo bara 1906 irraa hanga 1935tti maal fakkaatti kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Toopikiin viidiyoo kana keessatti ilaallu immoo The Power Struggle of Ethiopia in 1906 kan jedhu ta'a jechuudha. Waldorgommii aangoo Itoophiyaa keessatti bara 1906 keessa taasifamaa ture maal fakkaata kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti waldorgommiin aangoo kun sababa maaliitiif uumame kan jedhu yommuu ilaallu inni jalqabaa The Illness of Minilik II dhukkubsachuu Minilik jechuudha. Minilik yeroo kana keessa 1906 dhukkubsatee ture jechuudha. Sababa kanaaf waldorgommiin aangoodhaaf taasifamu yeroo kana keessa uumamuu danda'ee jira jechuudha. Sababni isaas Minilik ilma dhiiraa hin qabu ture jechuudha. Yeroo kanatti ijoollee dubaraa 2 qofa qaba waan ta'eef namni isa dhaalu hin turre. Kanaaf namoonni biroo aangoo isaa kana argachuudhaaf wal morkaa turan jechuudha yeroo kana keessatti. Sababni inni lammaffaan immoo sababni waldorgommiin aangoo kun itti uumame jechuudha. The Death of Ras Mokonnin Woldee. Namni Ras Mokonnin Woldee jedhamu du'uu isaati jechuudha. Ras Mokonnin Wolde Mikaa'el kan jedhamu. Ras Mokonnin Wolde Mikaa'el dubrii Minilik ture jechuudha. Minilik osoo du'ee namni isa dhaaluu danda'u nama kana qofa ture jechuudha. Dubrii isaa waan ta'eef Minilik ilma dhiiraa hin qabu waan ta'eef namni isa dhaaluu danda'u Ras Mokonnin Wolde Mikaa'el nama jedhamu kana ture. Innis sababa du'eef immoo namoonni biroo bakka Minilik kana qabachuudhaaf jecha waldorgommii keessa turanii jechuudha. Kun osuma jiru immoo haalli kun waldorgommiin aangoo kun haaluma jirutti biyyoonni Awurooppaa 3 waliigaltee mallatteessanii turan jechuudha. Waliigalteen kunis The Tripartite Treaty jedhame jechuudha. Bara 1906 kan mallatteeffamedha. Tri kan jedhu akkuma maqaa isaa irraa hubannu 3 jechuudha. Waliigalteen kunis biyyoota 3 kan Awurooppaa jidduutti kan mallattaa'edha jechuudha. Isaanis Biriteen, Firaansii fi Itaalii gidduutti waliigaltee mallattaa'edha. Isaan sadeen iyyuu defined their respective interest in Ethiopia. Fedhii Itoophiyaa keessatti qaban Itoophiyaa keessaa maal argachuu akka barbaadan waliigaltee kana irratti waliif galanii turan jechuudha. According to this treaty akka waliigaltee kanaatti France yookiin Faransaay jechuudha control the eastern part of Ethiopia. Itoophiyaa irraa gara bahaatiin kan argamu kana qabachuudhaaf waliif galan jechuudha waliigaltee kana irratti. Yeroo kanatti Faransaay iddoo Jibuutii amma jedhamtu Bogos kan jedhamtu keessa turte jechuudha. Sababa kanaaf baha Afrikaa kana baha Itoophiyaa kana qabachuu barbaadde jechuudha. Inni biraa immoo Biriteen jedhamtu immoo to control the western part of Ethiopia. Gara
dhiha Itoophiyaatiin kan argamu paartii jiru kana qabachuu barbaadde jechuudha. Hanga Biluu Naayil hanga Abbayyaatti kan jiru qabachuu barbaaddee turte jechuudha. Akkasuma waliigaltee kanarrattis waliif galanii turan jechuudha. Biyyi isiin sadaffaa Itaaliin immoo yookiin Xaaliyaaniin waliigaltee kanarratti wanti isiin fedhiin isii maal ture jechuudha. To construct railway that would link its colonies. Karaa kolonii isii lameen wal qabsiisu ijaarrachuu barbaadde jechuudha. Itoophiyaa keessa qaxxaamuruudhaan. Innis Eertiraa irraa kaasee hanga Somaliland of Italy kan jedhamutu ture jechuudha. Somaalee paartii hanga ta'e wayii Xaaliyaanii jala ture jechuudha. Yeroo kanatti Somaalee irraa hanga Eertiraatti kan jiru karaa wal qunnamsiisu Itoophiyaa keessa baastee ijaarrachuudhaaf fedhii qabdi turte jechuudha. Yeroo kanatti fedhiin isaan waliigaltee kanarratti waliif galan isa kanaaf yoo fakkaatu, inni biraa the objective of the tripartite treaty signed among European powers in 1906 maalidha kan jedhu yoo ilaallu, kaayyoon waliigaltee tripartite jedhamu kana sababni inni mallattaa'eef maaliif kan jedhu yoo ilaallu immoo to partition Africa among their sphere of influence. Dhiibbaa isaaniitiin Afrikaa addaan qoqqoodachuuf jechuudha. Yeroon kun yeroo colonization waan tureef jechuudha. Addaan qoqqoodachuuf jechuudha Afrikaa. What was the cause to sign the European powers the tripartite treaty in 1906? Sababni biyyoonni Afrikaa sadan kunniin waliigaltee tripartite jedhamu kana kan bara 1906tti mallatteeffame kana sababni isaan mallatteessaniif maali kan jedhu yoo ilaallu immoo the opening of German legation in Addis Ababa in 1905. Biyyi Jarmanii leegeeshinii yookiin leegaasiyoonii Addis Ababa keessatti banachuu isiiti jechuudha. Bara 1905tti. Leegeeshin jechuun walitti dhufeenya dippiloomaasii Itoophiyaa wajjin eegaluu isiiti jechuudha. Gabaabumatti Jarman Itoophiyaa wajjin walitti dhufeenya dippiloomaasii eegaluu isii jechuudha. Inni biraa immoo the illness of Minilik. Minilik 1906tti dhukkubsachuu isaati jechuudha. Maal jedhanii yaadanii the death of Minilik might affect their economic and political interest in Ethiopia. Duuti Minilik fedhii diinagdee isaaniitii fi akkasuma political interest isaanii affect gochuu yookiin dhiibbaa irratti geessisuu danda'a jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Akkuma jalqaba irratti kaasee ture immoo 1906tti power struggle yookiin aangoo qabachuudhaaf dorgommii taasifamaa turetu jira jennee jirra. Minilik immoo yeroo kanatti hin duune jechuudha. I think kan inni du'e 1913tti jechuudha. Kanaaf Minilik power struggle yookiin wal dorgommii aangoodhaaf taasifamaa jiru kana furuudhaaf tarkaanfiin inni fudhate maal fakkaata kan jedhu haa ilaallu. In October 1907, Minilik was established the Council of Ministers. October 1906tti Minilik warra ministeerotaa walitti waamuudhaan marii taasisee jechuudha. Akkasuma in May 1909, Minilik announced Lij Iyyasu as his and their successor. 1909tti Minilik declare yookiin wanti inni beeksise Lij Iyyaasuu kan jedhamu akka isa dhaalu erga inni du'ee booda kan isa dhaalu Lij Iyyaasuu ta'uu isaa beeksisee jechuudha.
Lij Iyyaasuun yeroo kanatti daa'ima umrii 12 ture jechuudha. Sababa kanaaf immoo Raas Bitwaddid Tasammaa Naaddiw namni jedhamu was selected as regent of Lij Iyyaasuu. Lij Iyyaasuun daa'ima waan tureef Raas Bitwaddid Tasammaa namni jedhamu immoo akka isa gargaaruuf biratti shuumamee ture jechuudha. Lij Iyyaasuun eenyumni kan jedhu gabaabinaan yoo ilaalle immoo Lij Iyyaasuun jalqaba irratti bulchaan Walloo kan ture Booruu Meedaa irratti Impiirar Yohaannis Musliimoonni Walloo amantii kiristaanaa fudhachuu qaban jedhee yeroo labsetti jechuudha. Yuunitii lammaffaa keessatti kan laalle jechuudha. Bulchaan yeroo sana Muhammad Alii kan jedhamu gara amantii kiristaanaatti erga deebi'een booda maqaa isaa gara Miikaa'elitti jijjiirate jechuudha. Namni kun boodarra mucattii Minilik fuudhe jechuudha. Saniin booda immoo Lij Iyyaasuu argate jechuudha. Lij Iyyaasuun kanaafuu Minilikiif akaakayyuu isaaf ta'a jechuudha. Kanaaf kana booda immoo maaltu uumame kan jedhu yeroo itti aanu paartii itti aanu keessatti wajjin laalle jechuudha. Hanga xumuraatti waan daawwattaniif immoo galatoomaa. Yeroo itti aanu viidiyoon gadhiifamu akka isin jala hin dabarreef immoo sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuulduraan jirtu tuquudhaan ol kan jedhu irra kaa'adhaa. Sababni isaas viidiyoon an gadhiisu yeroodhaan akka isin qaqqabu ta'a jechuudha. Waan daawwattaniif galatoomaa nagaan tura.